Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan dhaggeeffattoonni kan koo hundi keessanuu bakka jirtanitti dhageenyi kan koo isin haala qabachaa. Kun chaanaala keessan Soofuma Raappiidha. Anis Mu'eedha. Akkuma baratame har'as viidiyoo haarawaan walitti deebinee jira. Viidiyoo har'aa keessatti immoo kan isinitti agarsiisu akkamitti AdSense irratti seera taaksii guutuu akka dandeessanidha kan isinitti agarsiisu. Egaa AdSense irratti seera taaksii guutuu maaliif isin gargaara? Formiin isaa hoo akkamitti guutama kan jedhu guyyaa har'aa keessatti kan isinitti agarsiisu ta'a. Egaa YouTube keessan monetization gootanii yookaan YouTube irraa fudhatama erga argatanii booda piniin isiniif ergama jechuudha. AdSense irraa pinii isiniif ergame san fudhattanii yookaan karaa biraatiin steepii biraatti fayyadamtanii erga AdSense keessan verify gootanii booda immoo kan isin guutuu qabdan maalidha? AdSense irratti seera taaksii guutuu qabdan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Egaa kanaan dura viidiyoowwan lama hojjedhee ture. Tokkoffaa akkamitti YouTube chaanaalii keessan apply gochuu akka dandeessan yookaan monetization gochuu akka dandeessan isinitti agarsiisee jira. Viidiyoon lammaffaadha immoo akkamitti AdSense keessan verify gochuu akka dandeessan isinitti agarsiisee jira. AdSense irraa piniin karaa poostaatiin isin guuttan yoo isin hin dhaqqabin yookaan immoo poostaa malee pinii tokko malee akkamitti AdSense keessan verify gochuu akka dandeessan kanaan dura isinitti agarsiisee jira. Ammaan booda immoo viidiyoon tokko kan hojjedhu jira. Akkamitti piniin yoo AdSense irraa isin dhaqqabe pinii sana immoo akkamitti AdSense irratti guutuudhaan verify gochuu akka dandeessan isinitti agarsiisa step itti aanu keessatti. Kanaan dura viidiyoowwan lamaan kanneen as description jala isiniif kaa'anii tokko akkamitti YouTube chaanaalii keessan monetization gochuu akka dandeessan akkasumallee akkamitti pinii fi poostaa tokko malee jechuudha akkamitti AdSense keessan verify gochuu akka dandeessan viidiyoon hojjedhe jira. Viidiyoowwan kanneen lamaan linkii isaa description jala ni argattu. Har'a immoo dhaggeeffattoota kan koo AdSense keessan verify erga gootanii booda piniin isiniif ergame ta'uu danda'a. Piniinis yoo isiniif ergamu baate pinii malee poostaa tokko malee verify gochuu ni danda'ama jechuudha. AdSense kanaan dura viidiyoo hojjedheera isa ilaaluu ni dandeessanii. So erga piniin isiniif ergame yookaan immoo formii biraatti fayyadamtanii erga AdSense keessan verify gootanii booda seera taaksii AdSense irratti guutuun isin barbaachisa jechuudha. Seera taaksii maalidha kan jedhu jalqaba isiniif haa ibsu. Seera taaksii jechuun YouTube'n kaffaltii isiniif kafala. Kaffaltii kana keessa parsantii 55 kaffaltii YouTube irraa hojjettan parsantii 55 isiniif kafala. Parsantii 45 ammoo YouTube'dhaaf ta'a jechuudha. So seera AdSense kana yoo guutin immoo dhaggeeffattoota kan koo parsantii 24 amma immoo sirraa'ee jira. Parsantii 30 YouTube'dhaaf galii ta'a jechuudha. Kana jechuun isin miidhaa guddattu isin irra gaya. Kanaafiyyuu AdSense irratti seera taaksii kana guutuun barbaachisaadha. Kaffaltii isiniif kafalamu parsantiin 24 ture amma 30 ta'eera. Parsantiin 30 kun isinirraa ka'ee YouTube'dhaaf galii ta'a jechuudha. Kana ta'uun duratti maal gootan jechuudha jalqaba AdSense keessan irratti seera taaksii kana ni guutan jechuudha. Taaksii info ni guutan jechuudha. Akkamitti guutuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Egaa gara barnoota keenyaatti osoo hin ce'in warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii keenyaatti dhuftan anaadhuuf baga nagaan dhuftan isiniin jecha warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haarawaa taatan immoo subscribe gochuudhaan maatiiwwan keenyatti dabalamaadha. Akkanumallee mallattoo bilbila san tuquudhaan ol irra godhaadha. Yeroo hunda viidiyoo haarawaa yeroo gallaqqisu akka isin dhaqqabuuf maatiiwwan chaanaalichaa like share gochuun hin dagatinaa. Amma gara barnoota keenyaatti ceena. Egaa dhaggeeffattoota kan koo AdSense irratti seera taaksii kana guutuudhaaf browser kamittuu fayyadamuu ni dandeessanii. An already Chrome'tti fayyadamaa isin Opera browser adda addaatti fayyadamuu ni dandeessanii. Akkamitti guutuu akka dandeessan step-dhaan isinitti agarsiisa. Sirriitti hordofaadha. Jalqaba Google Chrome irra seentu. Ergasii immoo asirra dhuftanii tuqaa sadii kana tuquudhaan desktop site kan jettu kun ifuu ishee ni ilaaltan jechuudha. Asirratti desktop site kan jettu kun ifuu ni mirkaneeffattu. Ergasii immoo bakka searchii kanarratti Google AdSense jettanii barreessitan. Ergasii Google AdSense kan jedhu kan jalqaba kanarratti kilik gootan. Itti aansuudhaan akkuma amma asirratti argattan filannoowwan isinii dhufan keessaa kanneen keessaa jechuudha. Asirra Google AdSense kan jedhu jira. Google AdSense kan jedhu kana kilik gootan. Egaa Google AdSense keessa seennee jira jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo AdSense keenya keessa jira. Ergasii gubbaa kanarratti beeksisoota isinii dhufan kana keessaa asirratti important kan jedhu isinii dhufa jechuudha. Asirratti yoo isinii dhufu baate qastii kana kan amma isinitti agarsiisaa jiru kana kan tuquudhaan ishee ni barbaadu jechuudha. Important ishee jettu argaa jirtan jedhee yaada. Important isa jedhu kana jalatti manage taxi info kan jedhutu isinii dhufa. Egaa dhaggeeffattoota kan koo wanta kana garuu akka tasaa dogongortanii as tuquudhaan dismiss yoo gootan akkamitti argachuu akka dandeessanillee isinitti agarsiisa. Garuu jalqaba irratti asirratti manage taxi info kan jedhu AdSense keessan gubbaa irratti akka beeksisaatti isiniif dhufa jechuudha. Yoo argachuu baattan immoo salphumatti karaa kamiin argachuu akka dandeessan isinitti agarsiisu. Asirratti sarara sadii kana ni tuqxanii. Ergasii immoo payments kan jedhu jira. Payments kan jedhu kana kilik gootan. Egaa bifa kanaan isinii dhufa. Asirratti wanti isinitti agarsiisu barbaadu tokko maalidha? Your earning kan jedhu kana jira. Asirratti dhaggeeffattoota kan koo $100 yookaan immoo euro 70 erga geettanii booda isheen kun guutuu taati. Ergasii immoo
AdSense keessan irraa qarshii keessan baasuu ni dandeessan jechuudha. Asirratti immoo transition kan jedhu kan argaa jirtanii kaffaltiin ji'a ji'aan isiniif kaffalamu asirra fuulduratti isiniif barraa jechuudha. Egaa wanti nu barbaanne har'a dhaggeeffattoota kan koo akka tasaa manage tax info inni jedhu kun yoo isin dhufu baate salphamatti setting kan jettu keessa seentanii dakanatti immoo dhaggeeffattoota kan koo manage settings kan jedhu kana keessa seentan jechuudha. Ergasii bakka foormii keessan AdSense irratti itti guutan irra isin seensisa gara dhumaa irratti yoo dhuftan United States Tax Info kan jedhu fuulduratti mallattoon saasii kana jirti ishee kana tuquudhaan guutuu ni dandeessan jechuudha. Steppiidhaan ammaan booda isinitti agarsiisa. Garuu AdSense tokko irratti immoo akkamitti akka isinitti dhufullee ammas isinitti agarsiisa. Asirratti AdSense irratti gaafii namoota baay'ee kan ta'e tokko isiniif deebisee bira darbuun barbaada. Dhaggeeffattoota kan koo gara information taxi kana guutuutti osoo hin seeniin jechuudha. Asirra sarara sadii kana tuqxanii dhaggeeffattoota kan koo baay'een keessan payments kan jedhu kana keessa erga seentanii booda wanti kun isinii dhufa jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo keessa erga seentanii there is issue with your payments account jedha. Fuulduratti immoo dhaggeeffattoota kan koo asirratti mallattoo V kana yoo kilik gootan wantoota sirreessuu qabdan lamaadha kan isinitti beeksisu jechuudha. Tokkoffaa asirratti akkuma margartan karaa meetidii ittiin isinii kaffaltiin isinii raawwatamu guutaa isinii jedha. Asirratti immoo akkuma margartan dhaggeeffattoota kan koo tax info guutaa isinii jedha. Fuulduratti update kan jedhu kun isa tuquudhaan guutuu qabdanii kanaafi warning isiniif kennee jira jechuudha. Wanta kana AdSense keessan irratti yeroo dhufe wantoota kanneen lamaan hatantamaan guutuu qabdan jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo wanta kana isinitti agarsiisuu nan barbaada. Namoonni baay'ee wanti kun maalidha jettanii waan na gaafatanii fi seera kanneen lamaan guutuudha waan dhabdanii fi tokkoffaa tax info AdSense keessanitti irratti waan guutanii fi lammaffaa immoo karaa payment isin ittiin kaffaltiin isiniif raawwatamu isaan asirratti argattan jechuudha. Add payment methods kan jedhu kana asirratti karaa ittiin kaffaltiin isiniif raawwatamu akkaawuntii baankii keessanii ta'uu danda'a. Wantoota adda addaa asirratti guutuu dhabuu keessan irraa kutaa itti aanu keessatti dhaggeeffattoota kan koo waa'ee payment method kana akkamitti guutuu akka dandeessan AdSense keessan irraa akkaawuntii mana kuusaa keessanii yookaan buukii keessanii akkamitti wal quunnamsiisuu akka dandeessan viidiyoo kanatti aanee hojjetamu tokkotu jira. Isarratti isinitti agarsiisa. So har'a kan dhufeef dhaggeeffattoota kan koo AdSense tax info akkamitti akka guutanidha. So asirratti manage tax info kan jedhu kanarratti kilik gootanii steppiiwwan isinitti agarsiisa. Haala kanaan yoo dismiss kan gootan ta'e akka duratti isinitti agarsiisanitti argachuu dandeessanii manage tax info kan jedhu kanarratti kilik gootan. Egaa dhaggeeffattoota kan koo tax infoon haala kanaan bakki ittiin tax info information guutuutti guutan isiniif banamee jira. Ergasii immoo information kana guutuudhaaf add tax info kan jedhu kana kilik gootanii guutuu ni dandeessanii. Asirratti barreeffamni jiru dhaggeeffattoota kan koo akkuma asirratti argaa jirtan tax info kana guutuu yoo dhabdan parsantii 30 YouTube'n kaffaltii keessan irraa akka isinirraa kaasu asirratti isiniif beeksisa jechuudha. Isin dubbisuu dandeessanii. So information kana guutuudhaaf add tax info kan jedhu kanarratti kilik gootanii ergasii immoo dhaggeeffattoota kan koo start tax info kan jettu jirti. Start tax info kan jedhu kanarratti kilik gootan. Ergasii dhaggeeffattoota kan koo asirratti gara emailii keessanitti isin fudhatee asirratti paaswordii keessan itti galchaa isin jedha. Paaswordii keessan erga itti galchitanii booda dhaggeeffattoota kan koo akkuma asirratti argattan ergasii immoo next jettan. Egaa haala kanaan United States Tax Info isin jedha jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Egaa yeroo jalqabaatiif wanti kun kan uumame taaksiin kun seera taaksii kun biyyoota Ameerikaa keessatti namoota argamanii fi amma immoo guutuu addunyaa irratti ta'eera jechuudha. Egaa seera kana guutuun dirqama jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Egaa steppiiwwan ammaan booda isinitti agarsiisu kana tokkoon sirriitti na hordofaadha dhaggeeffattoota kan koo. Dogoggoruun qabdanii sirriitti na hordofaadha. So jalqaba irratti asirratti dhaggeeffattoota kan koo akkaawuntiin keessan kan dhuunfaati moo kan kaampaanii adda addaati yookaan dirjiitiiti yookaan jarmee adda addaati isin jira. So isin kan dhuunfaati waan ta'eef individual isa jedhu kana filattan jechuudha. Individual kan jedhu kana filattanii ergasii haala kanaan tiike erga irra gootanii individual irra gootanii booda immoo next jettanii egaa akkaawuntiin kun kan dhuunfaa waan ta'eef jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo haala kanaan erga jettanii booda next kan jedhu kana kilik gootan. Ergasii immoo steppii lammaffaatti dabarree jira. Akkuma asirratti argattan dhaggeeffattoota kan koo steppii lammaffaatti dabarree jira. Are you citizen or resident of the United States in jira. Isin jiraataa biyya Ameerikaati immoo kan Ameerikaati miti kan jedhudha dhaggeeffattoota kan koo. Already warroonni Ameerikaa keessatti jiraatan yes jedhanii guutanii immoo biyya Ameerikaa lammii biyya Ameerikaa waan hin taaneef no isa jedhu kana filanne jechuudha. Ergasii no erga filattanii booda dhaggeeffattoota kan koo next kan jedhu kana kilik gootan. Steppii isaa asirratti na hordofaadha. Ergasii steppiiwwan kunniin lamaantu dhufa. Kanneen keessaa biyya keenya wajjin kan wal simatu isa jalqabaarraa Y8B kan jedhu kana dhaggeeffattoota kan koo Y8B kan jedhu kana isa jalqabaa irraa ni filattanii. Isa jalqabaa kana filattanii biyya keenya kan wal simatu isa jalqabaati waan ta'eef ergasii start kan jedhu jira. Start kan jedhu kana kilik gootan. Egaa amma immoo dhaggeeffattoota kan koo foormiin kun steppii 6 qaba. 6 isaatu tokko na hordofaadha. Steppii 6 kaniyyuu seeraan guutuu qabdan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Tokkoon na hordofaadha. Isaan 6 kana keessa kan jalqaba irratti argamu tokkoffaa irratti taxi identity kan jedhudha. Asirratti akkuma argaa jirtan jalqaba irratti kan guutan maqaa keessanidha. Inni iyyuu maqaa AdSense keessan irratti guutan select isiniif godha. Garuu select yoo isiniif godhu baate bakka jalqabaa kana irratti immoo
maqaa keessan guuttan jechuudha bakka nama isinitti agarsiisaa jiru. Isa lammaffaarraa biranii dabartanii optional waan ta'eef rakkoon qabu. Inni biraa immoo country ka jedhu kana jechuudha. Asirratti country ka jedhu kana irratti kilik gochuudhaan biyya keessan ni filatan jechuudha. Biyya isin filatan biyya itti AdSense ittiin guuttan yookaan kaffaltiin AdSense irraa itti isin kafalamuudha kan guuttan jechuudha. Fakkeenyaaf an Itoophiyaadhaan guutee waan ta'eef Itoophiyaan na filadha jechuudha. Isinis biyya ittiin AdSense irraa kaffaltiin akka isin kafalamu guuttaniidha kan filatan jechuudha. An Itoophiyaa already nan filadha. Egaa haala kanaan Itoophiyaa filadhee jira. Asirratti of eeggannoo gochuu kan qabdan biyya AdSense itti isiniif kafalamu yeroo jalqaba AdSense irratti foormii guuttaniidha kan asirratti guuttan. Ergasii isaan kanneen lamaan bira dabartanii ergasii immoo next ka jedhu jira. Next ka jedhu kana kilik gootan. Ergasii akkuma argitan tax identity right isiniif godhee jira. Step tokkoffaa sirriitti dabarree jira jechuudha. Isa lammaffaa immoo address ka jedhudha. Address ka jedhu kana egaa dhaggeeffattoota kan koo sirriitti ammas hubachuu qabdanii. Address ka jedhu guutumaan guututti information asirratti guuttan kan AdSense keessan irratti guuttan ta'uu qaba jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo sirriitti hordofaadha. Kan asirratti guuttan kan AdSense keessan irratti guutuu qabdanidha jechuudha. Dhaggeeffattoota kan guutumaan guututti information asirratti isin guutuu qabdan. Jalqaba irratti saanduqa kanarratti saanduqa amma asirratti argitan kana right gootanii biyya isinii filata Itoophiyaadha. Already Itoophiyaadha jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo inni asirratti argitan straight address ka jedhu kana akkuma argitan dhaggeeffattoota kan koo lakkoofsa saanduqa poostaati kan isin gaafatu. Isa jalqaba isin guuttan yoo jiraate save godhee jira waan ta'eef isiniif fida jechuudha. Haala amma isinitti agarsiisu kanaaf egaa haala kanaan ni guuttanii. Egaa akkuma asirratti argitan dhaggeeffattoota kan koo jalqabaan waan guuteef isa san directly naaf fudhatee jira. PO box jettanii dooteetanii box ergasii immoo lakkoofsa saanduqa poostaati kan asirratti guuttan jechuudha. Egaa jalqaba jechuudha. Jalqaba irratti kan guuttan information isin guuttan haala kanaan garanatti select gootanii address isa jedhu kanarratti Itoophiyaa guuttanii ergasii immoo isa gadanu kanarratti lakkoofsa saanduqa poostaa guutanii asirratti postal koodii jalqaban guunne warroonni kanaan dura guuttan jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo asirratti postal koodii ni guuttanii asirratti immoo town yookaan city magaalaa isinitti dhiyoo jirtu ka jalqaba guuttan Addis Ababa guutee waan ta'eef haala kanaan select naaf godhee jira. Egaa haala kanaan asirratti wanti dogongoruu hin qabne kan jalqaba AdSense keessan irratti guuttan ni guuttan jechuudha. Ammas irra isiniif deebi'a asirratti jalqaba Itoophiyaa sitti guuttanii straight address irratti Itoophiyaa guuttanii ergasii immoo lakkoofsa saanduqa poostaa guuttanii egaa postal koodii yoo qabaattan postal koodii jalqaba yoo guuttan ni guuttanii egaa ergasii immoo city ka jedhu kana magaalaa isinitti dhiyoo jirtu kan guuttan kan jalqaba AdSense keessan irra guuttan ni guuttanii ergasii immoo kana dhuftanii postal addressii kana irratti saanduqa kana irratti right gootanii egaa foormii kana akkanatti sirriitti guutuu keessan erga hubattanii booda immoo asirra dhuftanii next ka jedhu jirti. Next ka jedhu kana kilik gootan. Amma sadaffaarra geennee jirra. Egaa dhaggeeffattoota kan koo information kana guutuu dubbisee isiniif sirriitti akka isiniif galu gochuudhaaf baay'ee sa'aatii nu fudhata. Amma sa'aatii nutti fudhataa jira waan ta'eef egaa steppii nama isinitti agarsiisu kana qofa sirriitti nu guutuu jechuudha. Ergasii tax treaty kan jedhu isa sadaffaa kanarratti no isa jedhu kanatti biyya keenya simataa no isa jedhu kana ni filattan. Ergasii immoo next jettan jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo next ka jedhu kana kilik gootan. Amma immoo afuraffaa irra geennee jirra jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo afuraffaa irratti jirra jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo akkuma asirratti argitan asirratti immoo dhaggeeffattoota kan koo saanduqa kanarratti I confirm ka jettu kana jirti. I confirm ka jettu kanarratti saanduqa kanarratti right gootanii egaa dokumentii kana dubbisuu ni dandeessanii. Dhaggeeffattoota kan koo warroonni koompitara qabdan isa kana karaa koompitara keessanitti koppii gochuudhaan buufachuu ni dandeessanii. Warroonni immoo bilbila qabdan dokumentiin asirratti argitan kun akkuma gibira nama kafalu yeroo kaffaltii adda addaa kafalu guutumaan guutuu foormiin asirra isiniif ta'a. So isa kana isin warroonni bilbila qabdan koonfarti gochuudhaan bilbila keessanirratti qabachuu ni dandeessanii. Warroonni koompitara qabdan immoo koppii gochuudhaan qabachuu ni dandeessan jechuudha. Ergasii immoo ishee kana konform eega right gootanii booda ammas next ka jedhu kana kilik gootan. Egaa certification bakka itti argatanidha. Shanaffaa irratti kan argannu shanaffaa irra geennee irraa egaa steppii kana guutuu dubbisuu ni dandeessu. Yeroo nuti fudhata waan ta'eef dhaggeeffattoota kan koo wanta gochuu qabdan qofa isinitti agarsiisa. Steppiin shanaffaa certification jedha jechuudha. Certification jechuun bakka certificate itti argatanidha jechuudha. Certificate egaa AdSense keessan irraa argachuudhaaf asirratti shanaffaa irratti steppii kana ni guutuu jechuudha. Egaa kanaafiyyuu kana dhuftaniidha jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo akkanatti your signature ka jedhu jira akka mallatteessutti jechuudha. Isa kana keessa isa jalqaba irratti argamu yes ka jedhu ka jalqaba kanarratti ni filattan jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo asirratti akka hin dogongorre isa jalqaba yes ka jedhu kana ni filattan jechuudha. Ergasii immoo full legal name isiniin jedha jechuudha. Egaa asirratti dhaggeeffattoota kan koo sirriitti na dhaggeeffadhaadha. Maqaa keessan guutuu ni barreessitan. Maqaan isin barreessitan garuu dhaggeeffattoota kan koo sirriitti ammas na dhaggeeffadhaadha. Maqaan isin guuttan qubee gurguddaadhaan ta'a. Guutumaan guutuutti maqaan asirratti isin barreessitan qubee gurguddaadhaan ta'uu qaba. Sababni isaas asirratti sartifikeetaadhaaf waan ta'eef maqaa kana qubee gurguddaadhaan maqaa keessan ni guuttanii isa AdSense irratti jalqaba guuttan asirratti ni guuttan jechuudha. Anis kan obboleettii keenya kana guuteen nin deebi'a.
Akkuma masarratti argartan dhaggeeffattoota kan koo maqaa guutuu haala kanaan erga barreessitanii ko booda maqaa gagaa kayyuutti barreessitanii maqaa garuu qubee gurguddaadhaan barreessitan guutumaan guututti jechuudha. Ergasii immoo next kan jedhu kana kilik gootan. Amma jaffaarra kennee jira jechuudha. Steepii jaffaarra jira. Steepii jaffaa fi isa dhumaati sirriitti na hordofaadha dhaggeeffattoota kan koo. Asirratti immoo dhaggeeffattoota kan koo wanti isin guuttan asirratti noo jettan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Asirratti noo ishee jettu argaa jirtan jedhee yaada. Ishee noo jettu kana ni filattanii. Ergasii immoo asirratti I certify kan jedhu kana saanduqa kanarratti raayit gootanii itti aansuudhaan immoo dakana gabbuutanii ammas filannoo lamatu jira. Lamaan keessaa isa lammaffaa irratti biyya keenya wajjin deema. Isa lammaffaa irra jiru kana ni filatan jechuudha. Akkuma argartan isa lammaffaadhaa filattu. Egaa asirratti steepii isaan hordofaadhaa asirratti noo jettanii ergasii raayit gootanii amma immoo isa lammaffaa irratti I am providing kan jedhu isa lammaffaa irra ni filatanii ergasii isa saanduqa kanarratti raayit gootanii egaa steepii isaa akkanatti irra deebitanii ilaaluu ni dandeessan jechuudha. Steepii tokko tokkoon guutuu isaa jechuudha dhaggeeffattoota kan koo tokkoffaa irraa qabee hamma ammaatti kan jiru jechuudha. Egaa haala kanaan erga guuttanii booda dhaggeeffattoota kan koo ifaan ifatti isinitti agarsiisee jira. Sirriitti ilaalaadhaa steepii jaffaa irratti jalqaba irratti noo jettanii ergasii saanduqa kana raayit gootanii ergasii immoo gana buutanii isa lammaffaa irratti argaa jirtan kana ni filatanii ergasii saanduqa kana raayit gootan jechuudha. Asirratti dhaggeeffattoota kan koo isheen change jettu kun optional waan ta'eef rakkoon qabu guutus dhabuu ni dandeessanii rakkoo tokko hin qabu jechuudha. Egaa steepii kana hunda erga ilaaltanii geessitanii booda jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Egaa wanta kana hundayyuu sirriitti ilaaltanii erga geessitanii booda amma as dhuftanii maal gootanii next kan jedhu kana kilik gootan. Ergasii immoo dhaggeeffattoota kan koo akkanatti akkuma asirratti argartan saanduqa kana keessatti dhaggeeffattoota kan koo torbaffaan isheen kun haaraa dhufte asirratti tax reporting kan jedhudha. Reporting kun karaa kamiin akka isin dhaqqabu kan barbaadudha. Asirratti get documents by kan jedhu kana jira. Isa irratti kilik gochuu dandeessanii isin garuu asirratti saanduqa kanarratti raayit qofa gootanii ergasii immoo submit jettan jechuudha. Information kana guutumaan guututti xumuruudhaaf asirratti submit jettan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Wanta uumamu amma wajjumaan ilaalla. Submit kan jedhu kana kilik goona. Wow dhaggeeffattoota kan koo akkuma asirratti argartan approved isiniin jedha jechuudha. Haala kanaan dhaggeeffattoota kan koo approved isiniin jedha. Kanaafiyyuu fudhatama argatee jira yookaan mirkanaa'eera jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Taxi infoon nuti AdSense keenya irratti guunne haala kanaan fudhatee jira dhaggeeffattoota kan koo. Asirratti approved isiniin jedha jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Haala kanaan sirreessuu dandeessan. Egaa dhaggeeffattoota kan koo asirratti wanta tokko isinitti himuu barbaadu wanni nama gammachiisu AdSense taxi info kana yeroo guuttan dogongora raawwattan yoo jiraattan bifa haarawaan as dhuftanii submit new form kan jedhu kana ni qaba jechuudha. Seera kana ni qaba. Irra deebitanii bifa amma isinitti agarsiise kanaan taxi info keessan haala kanaan foormii isaa guutumaan guututti irra deebitanii guutuu ni dandeessan jechuudha. Egaa amma immoo sartifikeetni nuuf ergamee jira. Mee sartifikeeta keenya asirratti sartifikeet kan jedhu kanarratti kilik goone sartifikeetni akkam akka nuuf ergame wajjin haa ilaallu. Isa sartifikeet kan jedhu kanarratti kilik gootan. Egaa asirratti download gochuu ni dandeessan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Open yoo gootan immoo asumarra ilaaluu ni dandeessanii. Download already nan buufadha. Obboleettii teenya kanaaf dokumentii kan akka isheen qabattu nan buusaa fi so download kan jedhu kana kilik gootanii buusuu ni dandeessanii. Asirratti maal akka fakkaatu immoo open gootan jechuudha. Bifa PDF tiin naaf fidee jira waan ta'eef asirratti open goone na haa ilaallu. Egaa akkuma asirratti argartan dhaggeeffattoota kan koo Google keessan irratti haala kanaan naaf fidee jira jechuudha. Egaa dhaggeeffattoota kan koo bifa kanaan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo akkuma asirratti argartan sartifikeeta nuuf kennee jira jechuudha. Egaa maqaa asirratti isiniif barreessee jira. Egaa firmaa keessan wajjin jechuudha. Isa achirratti foormii guunne jechuudha. Guyyaan itti isiniif ergame guyyaa kanaadha asirratti isiniif barreessee jira. Egaa sartifikeetni kun haala kanaan isin dhaqqabe jechuudha. Isa kana immoo bilbila keessan irratti qabachuu dandeessanii. Egaa guyyaa har'aa kan isinitti agarsiise akkamitti taxi info AdSense keessan irratti guutuu akka dandeessan isinitti agarsiisee jira. Egaa kaffaltii YouTube irraa argachuudhaaf jalqaba YouTube keessa monetize gootanii yeroo monetize gootan immoo AdSense account mataa keessanii ni baratanii AdSense account mataa keessanii immoo verify gootanii verify gochuun karaa piniitii yookaan karaa dokumentiiwwan adda addaatiin verify erga gootanii booda AdSense irratti taxi info haala kanaan ni guutanii ergasii kaffaltiin keessan isiniif raawwatama jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Egaa barnoota kan koo kanarraa asirratti xumuree jira. Warroonni hanga maatii YouTube channel keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun dagatanaadha. Akkanumallee mallattoo notification all irra godhaadha. Maatiiwwan channel like share gochuun dagatanaadha. Yeroo biraa video biraatti walitti deebina. Horaa bulaa.